Ashama harkafuma jira jirtordoftoota keenya kam nagaa keessanii nagaa kooti jalatti beekau har'ammoo qaccatee aadaa alaabaa abbaa gadaa kana kutaa xumuraa isaatiin qabadhee isinii dhufee jira nafaana taasisan jedhana hordofaa Youtube kiyya laayik sheer gochuun dagatina viidiyoo isa xumuraatii daawwadhaa isiniin jedha. Har'a kun kutaa xumuraa isaatii akkuma isinitti argisiisu isa kanaadha. Saganas irratti qabannaarra bifa kanaan jechuudha callee kan akkamitti akka jiru irraa hojjedheedhaan tuqu qofa isinitti agarsiisan bifa akkasii tokkoon calluma barbaadne bifa jechuudha jirsi. Diimaa kun immoo kan gurraati kan xumurre jechuudha. Gaammoo kan gurratti godhanne jechuudha. Akkuma argitan kana sibiila kanarratti jechuudha. Dursa adii lama fudhadha. Sibiilli kun isa kana waan qabuuf hanga irraa yookiin immoo callee xiqqoo callee xiqqoo akkanaa jechuudha. Akka irraa hin baane asirratti jira. Kanaafii amma asirraan bahu jechuudha. Calleen kun guddaa waan ta'eef malee callee xixiqqaan hin ba'u. Kanan cufa jechuudha. Kanan geesse. Eegasii isa kan filee darbuu jira jechuudha. Iddoo sirriitti seeraan hin cufin jiru.
cufee jira. Isa kan bittiniin bita. Sibiila sana fi bittiniin bita jechuudha. Sirriidha jechuudha kana hojjechuuf bareeda. Kirriidhaan callee gurguddaa hojjechuun baay'ee nama dhiba. Callee xixiqqaa ol ta'een hojjetama garuu callee gurguddaan hojjechuu nama rakkisa. Kanatti namaan bareeda jechuudha. Kuni kan gurraati. Kun immoo kan mormaati. Gurraacha kan mormaa jechuudha. Immoo kan addatti hidhannu jechuudha. Isa kana immoo mudhiitti hidhanna. Isa kana gurratti godhanna. Haala kanaan xumurama jechuudha. Xumuree jira. Viidiyoo kiyya laayik sheer gochuun hin dagatinaa. Hiriyoota keettaniif sheerii godhaa viidiyoo kana aga xumuraa daawwattan malee jalqabdanii dhiisin adaraatti jennu jalqabdanii ol ibsin homaan fayyadu ana isin aga xumuraa daawwadhaa isinin jedha nagaa naataa yuutuubii biraatiin aga walitti deebinutti viidiyoo biraas isin hojjedhee walitti deebinu.